Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan guyyaan roobii adoolessa 7 barri 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Magaalaa Finfinnee keessa ka jiraataniif dhalattoota Tigraay namoonni ta'an akkasumas gaazexeessonni hidhamuun ibsamee jira gabaasa qabna. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo kanneen naannolee adda addaa irraa dhufan garaagarummaa jiru irratti wal danda'uu fi wal hubachuudhaan rakkoolee uumaman furuu ni danda'amaa jedhu dirree deemokiraasii irratti itti deebina. Torbanitti ka dhiyaatu gulaalaan ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu immoo waa'ee malaammaltummaa fi malattiin ittisan irratti fuulleeffata. Kanneeniif kabiroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasaarraa Biraan Haayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Tuujubeetti dabarra. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo Walqaayitti Xagadeef raayyaa deebisanii qabachuuf sochiin taasifamaa jiru uummata Amaaraa biratti fudhataman qabu jechuudhaan bulchaan naannoo Amaaraa Aganyoo Tashaagar dubbataniiru. Bulchaan kun itti aansuudhaan dubbii tuqachuun yoo jiraate naannoon isaanii qophaa'ee akka eegu ibsan. Humni naannoo Amaaraa Tigraay dhiyaa keessaa haa ba'u jechuun haal duree adda bilisummaa uummata Tigraay kaa'etti aanseeti bulchaan naannoo Amaaraa ibsa kana kan kennan. Obbo Aganyoon dhimma Walqaayitti ilaalchisee gaazexeessota biyya keessaaf ibsa kennaniin kana dubbatan. Gaaffiin Walqaayitti gaaffii eenyummaa uummataa waggoota 30 jedhan. TPLF'n humnaan naannoleen qabamaniif gaaffii eenyummaa isaaf uummati gatii baaseera akka jedhan Obbo Aganyoon naannoon sun naannoo Amaaraatii nu jalatti bulaa jira jechuun ibsan. Walqaayitti Xagadee kana booda humnaan fudhanna ka jedhu yaadamuu hin qabu jedhanii TPLF naannoo sanatti tarkaanfii waraanaa fudhachuu akka iyyaan Obbo Aganyoon akeekkachiisaniiru jechuun Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Gama biraan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kaleessa baatilee 8 booda televiziyoona Tigraay irratti dhiyaachuun haasaa dhageessisaniin hoogganni Tigraay erga baatii sadaasaa qabee rakkoo isa mudate ibsuun kan ulfaatuuf yeroo hamaadha jechuudhaan weerartoota dura dhaabbatee ce'uuf ulfaataa injifannoo gonfachuunis dukkana fakkaatee yerootti mul'ate ture jedhan. Humna weeraru kan ittiin jedhan baatilee 8 darbaniif Tigraayin kaartaa addunyaarraa dhabamsiisuuf uummata Tigraay dachee kanarraa haxaa'uuf akkasumas sanyii isaa balleessuuf weerarri wal duraa duubaa raawwatameera akka jedhan Dr. Dabratsiyoon humnoonni kun jaarraa 21ffaa keessallee kan abjuun yaaduun nama rakkisu gocha gara jabinaa raawwachuudhaan hawaasa addunyaa utuu nafin karifaasise gocha hamminaa raawwataniiru jedhan. Hizbi Tigraay bimariirna wixni qaalsi بدون عصمتون دراجة مثل عرسو سنة عرسو مدارون كمنتلو مننتون بيراو كبرون جيسوم أبدا على 3 عامات بصفرون رهاز أمة تجراي قبسو هيدانو إيرا إيغاف لفيسان كامركانيس هري أوفين مرتفعوف مرقسا أوفين أوف بلشو هركابوتوف إنيوماف كبجاسا بيوليساج أبساني وقوتن صدوم مندر بك أبينيان ندفك إهورا تسامني قبانيف منچاساني أكن نبودت ديبو في يوم بيلاف لقبان أكن ندوم هاو هما كنرا كنافيمو بقاتي أكن نتامسو قجوف بولا سانين قون hinjiru jala Tigraay boodatti kadeebisu humni lafa kanarra jiru tokko hinjiru jedhan kanaaf uummata Tigraay kan isa barbaachisu wal duraa duubaan tarreessanii hatattamaan yeroo gabaabaa keessatti fuula duratti tarkaanfachuun waan hin oolle jecha kan ammoo hojiin kan agarsiisnu ta'uu keenya firaaf diinni beekuu qaba jedhan sagantaalee keenya nagaa misoomaaf demokraasii mudhii keenya cimsinee hidhachuun hojjenne jijjiirama hawaasaa hedduminaan galmeessuudhaan injifannoo kabroo ni galmeessinaa jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbataniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan kaleessa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin mari'atanii jiran
ministirichi qaamotiin martinuu kanneen walitti bu'iinsa biyyattii keessaa irratti hirmaatan yeroo hin murtaa'iniif akkasumas dhukaasa dhaabiinsa irratti akka waliigalan cimsanii yaadachiisaniiru. Ministirichi riqicha gara Tigraayitti geessu manca'uusaaf daandiin dhabamuusaa balaaleffataniiru. Humnoonni Eertiraaf kan naannoo Amaaraa guutummaadhaan Tigraay keessaa akka ba'an dabalatee adoolessa 2 gola nagaa eegumsaatiin tarkaanfiiwwan tarreeffaman hojiirra oolchuuf akka cichan muummicha ministeeraa Abiyyiin yaadachiisaniiru. Gargaarsa namoomaaf danqaa malee daandiin akka saaqamu kanneen dhiittaa mirga namaa suukanneessaa raawwatanis seeratti akka dhiyaatan gochuuf adeemsi ifaa ta'e akka jiraatu daangaan Itoophiyaa kan keessaas ta'e alaa humnaan yookaan heera biyyaa cabsuun akka hin tuqamne mirkaneessaniiru. Itti dabaluudhaanis ministirichi addaddummaa gosaaf ka siyaasaa biyyattiif furmaata waariinsaa fiduuf hojiin rakkisaa ta'e kamariin siyaasaa hunda hirmaachise hatattamaan akka geggeeffamu irra deebi'uun gaafataniiru jechuudhaan dubbii himaa ministiriin dhimma alaa Need Price beeksisaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin addi bilisummaa uummata Tigraay mooraa baqataa dabalee ajjeechaa haaloo ba'iinsaa namoota nagaa irratti geggeessaa jira jedhan. Haa ta'u malee gochi suukanneessaan akkasiif hojiin seeraan alaa TPLF dhaabolee tokkummaa mootummootaa kan akka OCHA, UNHCR akkasumas caasaalee sabaa himaa mootummootaaf kanneen hidhata isaanii qaban siyaasaaf waan itti fayyadamaniif haguugame jedhan. Masriif Sudaan Itoophiyaan waliigaltee irra tuungaamiin kafalmisiisaa ta'e hidha laga Abbayyaa marsaa lammataaf bishaan itti guutuuf ka jirtu ta'uu beeksisuu ishee fudhatama dhabsiisanii jiran. Kunis golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa kamisa borii walga'ii isaa jalqabuu dura muddama jiru hammeessa jedhamee jira. Masriin wixata galgala Itoophiyaan hidha sana marsaa lammataaf akka bishaaniin guutu itti buushee labsitee jirti. Kibxatammoo Sudaan ergaa wal fakkaatu ishee dhaqqabu beeksifte. Garuu Itoophiyaan qabeenyaa bishaanii isaanii ilaalchisee sodaa akka qaban Masriif Sudaan waliin yeroo dheeraaf wal falmisiisaa akka ture hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu sirnaan hin mirkaneessine aangawoonni Itoophiyaa maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan hojiinsaa baatii adoolessaaf hagayyaa keessa akka itti fufu kan dubbatan yoo ta'u keessumaa yeroo gannaa roobi jiru bishaan guutuun adeemsa uumamaati jedhan. Itoophiyaan ganna bara 2020 hidha sana bishaan itti guutuuf sochii ennaa gootu marsaan lammataa waliigaltee irra ga'amus hafus adoolessa bara 2021 kan itti fufu ta'uu labsitee jirti. Hidhi sun fedhii humna ibsaa uummata ishee miliyoona 100 miliyoona 10 guutuuf akkaan barbaachisaa akka ta'e illee beeksifteetti. Manni maree gamtaa paartilee morkattoota naannoo uummattoota kibbaa filannoon biyyoolessaaf kan naannoo ja'affaan naannoo sanatti nagaadhaan akka geggeeffame ibsanii olaantummaa sagalee uummataa kan kabajame ta'uu beeksisan. Manni maree sun har'a magaalaa Hawaasaatti marii geggeessa irratti kanneen hirmaatan bakka bu'oonni paartilee wiirtulee filannoo hanga tokko keessatti amanamummaaf dimokiraatawaa ta'uun filannoo sanaaf faallaa dogoggoraawwan uumamaniiru jedhan. Manni maree sun paartilee siyaasaa 22 kan of keessaa qabu yoo ta'u filannoo biyyoolessaaf kan naannoof naannolee adda addaa keessatti dorgomuu isaanii gumii sanarratti ibsamee jira. Filannoon bara kanaa wal balleessuuf siyaasa diinummaa adeemsa dhabamsiisuuf bu'uura kan diriirse ta'uu ittaanaa bulchaan naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u dubbataniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Yuunivarsiitii Jijjigaatti kan qophaa'e gumiin qorannaalee sadarkaa addunyaa Somaalee jireenya uummata Somaalee fooyyessuuf qabxiiwwan gargaaran kan itti argannedha jechuudhaan ittaanaa pirezidaantiin yuunivarsiitichaa beeksisaniiru. Bara 1978 keessa kan jalqabameef waggaa 3 kan geggeessamu gumii kanarratti naannoo addunyaarra yuunivarsiitiiwwan jiran irraa hayyoonni walitti dhufan barruulee qorannoo kan irratti dhiyeessan jechuun Addis Chakkool gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaaleetti ceena. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin hidhata qabu ka jedhaman dhalattoonni bulchiisa naannoo Tigraayiif namoonni miidiyaa kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hidhamuun ibsamee jira. Dhalattoota bulchiinsa naannoo Tigraay keessa tokko ta'uusaa kan ibsee dargaggeessi Finfinnee keessa jiraatu tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti sanbata darbee poolisoota uffata siviilii uffataniin qabame egaa aduun dhiyee booda gadhiifamuu ibsee jira. Dargaggeessi eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate kun akka jedhutti isaa fi hiriyoonni isaa poolisootaan kan qabaman kan mootummaan shororkeessaa jedhee ramade TPLF waliin hariiroo qabdu jechuun shakkamanii akka ta'e ibsee jira. Guyyaa har'aas hidhaan itti fufee akka jiru dubbate.
Odeeffannoo walqabateen gaazexeessonni hidhamuu Komishinni Mirga Dhala Namaa Itoophiyaaf gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ jedhamu gabaasuun ni beekama. Gaazexeessonni hidhaman jedhaman kun Awuloo Miidiyaa fi Itiyoo Foorumiif kan hojjetan yoo ta'u, kanneen Awuloo Miidiyaa irraa hidhamanii fi waayiloonni isaanii kan hojii kanneen biroo erga hidhamanii torban tokko guute ta'us mana murtiitti hin dhiyaanne jedhu maatiin isaanii. VOA'n poolisii federaalaa biraa odeeffannoo argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhee yeroof hin milkoofne ta'us garuu itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhimma kana tokko tokkoon kaasuu baatan iyyuu Finfinnee keessa ta'anii kanneen akka jecha isaaniitti shororkeessaattiin jedhan TPLF kanneen deggeran jiraachuu ibsanii qaamota akkasii gaafatamtoota gochuun barbaachisaa ta'uu kaleessa dubbatan jechuudhaan Kennedy Abaatee Finfinnee irraa kan gabaase qaba Bafaqaaduu dhiyeessa. Akka gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse jedhutti hojjettoota miidiyaa fi gaazexeessota dabalatee namoonni dhalootaan naannoo Tigraay ta'anii adda bilisa baasaa saba Tigraay isa mootummaan dhiyeenya kana shororkeessummaatti ramadeetti dhiyeenya qabdu jechuudhaan humna mootummaatiin qabamanii hidhamaa jiraachuun isaanii akka isa yaaddesse Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa tibbana kana ibsa baaseen beeksisee ture. Dhimmichi eenyummaa irratti xiyyeeffachuudhaan lammiilee biyyattii shakkiidhaa fi loogiidhaa fi akka hin saaxille sodaa qabus ibseera komishinichi. Namootaan qabamanii hidhaman keessaa tokko akka ta'e kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime dargaggoon jiraataan magaalaa Finfinnee sanbata ganama hiriyoota isaatii wajjin ittuu karaa irra deemaa jiru Poolisoota uffata siviilii uffataniin qabamanii erga hidhamanii booda gara galgalaa lamman isaanii hiikamanii tokko achitti afuu isaa dubbateera. Eenyummaan isaa akka ifa hin taane kan gaafate dargaggoon kun akka jedhetti isaan booddee namootaan qabamanii gara mana hidhaa isaan keessa turan seenan keessaa harki caalaan gaafatamanii gad lakkifamaniiru. የታሰርነው ቅዳሜ ዕለት ነው። ቅዳሜ ጠዋት አጋጣሚ ከመኪና ወርደን ሶስት ነበርኛ እና አጋጣሚ ማርካታታ kan hidhamne sanbata ganama konkolaataa keessaa buunee afaan Tigraay yaasaa gara mana amantaa Ortodoksiitti adeemaa turre. Uffata siviilii warra uffatan yookiin uffata poolisii kan hin uffanneetu nu qabe. Maanni rakkoon jiraa jennaan lakkii rakkoon hin jiru buufata poolisiitti barbaadamtuu jedhan. Bilbila keenya nurkaa fuudhanii ilaalan homaan arganne. Anni fi hiriyaan koo inni tokko waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee qabna. Hiriyaan keenya inni biroo waraqaan eenyummaa isaa kan naannoo Oromiyaa kan magaalaa Jimmaati. Akka isaa ta'e isa irratti hin jabaatan. Lamman keenya baanee inni mana hidhaatti hafe. Nu booddees kan dhufan jiru. Achitti kan hidhamee ture nama 28. Achi mana hidhaa biraatti nu geessan. Achittis nu qoratanii galgala sa'a 12 keessaa waraqaa eenyummaa ilaalanii kan Finfinnee gallakkisanii warreen waraqaa eenyummaa naannoo qabane achitti hafan. Caalaan isaanii warreen waraqaa eenyummaa Tigraay qabanudha. Gara nama 10 kan ta'anutu hafe jedhe dargaggoon kun. Hiriyoonni isaa hidhamuu isaanii kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime dargaggoon biroo hidhamtoota gaafachuudhaaf bakka itti hidhamanii beekuun akka hin dandeenye dubbateera. አሁን የኔ ጓደኛዬ እኔንም ንግድ ፍቃድ ልኬ ምናምን Hiriyaan koo tokko eeyyama daldalaa kootiin wabiidhaan gara galgalaa gallakkifameera. Caalaan isaanii gallakkifamaniiru. Warri biroo garuu warri waraqaa eenyummaa Finfinnee hin qabne hin hiikamne. Eessa akka jiran hin beeknu. Eessa dhannee gaafannaa yemmuu jennu ofii isaaniitii dhufuu nuun jedhu jedheera dargaggoon kun. Karaa biraatiin gaazexeessonni hidhamuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbanni mirga gaazexeessotaatiif falmu CPJ'n ibsa baasaniin beeksisaniiru. Gaazexeessonni hidhamaniiru jedhamanii wiirtuu miidiyaa Awaaloo fi Itiyoo Foorum warreen jedhamamu warra toora marsariitii yookaan YouTube irratti hojjetanudha. Akkuma kanaan Itiyoo Foorum irraa Abbabaa Baayyuu fi Yaayyeessaw Shimallis kan hidhamanii yommuu ta'u, Awaaloo miidiyaa irraa gaazexeessota wajjin hojjettoonni biraas itti dabalamanii namoonni 12 hidhamuu isaanii maatiiwwan isaanii irraa baruun danda'ameera. Hojjettoonni Awaaloo miidiyaa erga hidhamanii torban tokko ta'us mana murtiitti akka hin dhiyaanne maatiiwwan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. አስራሁለቱም ጋዜጠኞች ናቸው። Awaaloo miidiyaa irraa nama 12 hojjettoonni hunduu hidhamaniiru. Ittuu sagantaa waraabaa jiranuu qabaman. Erga hidhamanii torban ta'eera. Roobii galgala qabaman kamisa ganama argineerra. Namni tokko erga hidhamee booda sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dhiyaachuudhaaf mirga qaba yookiin maatiidhaan gaafatamuu qaba. Kunoo torban ta'eera. As jiru namni nuun jedhu hin jiru.
Yommuu ganama bari'uu kaanee Finfinnee keessa jooraa oolla. Deebii kan nuuf kennu hin arganne jedhu maatiin hidhamtootaa kun. Gaazexeessonni kunii fi hojjettoonni biroo hiikamaniiru jedhamee himamus maatiiwwan garuu wanti isaan beekan akka hin jirre ibsan. Jimaata yommuu deemnu nu asii gallakkifneerraa bakka isaan jiran hin beeknu nuun jedhan. Bakki nu dhaqne waajjira poolisii federaalaa isa Meeksikoo jirudha. Komishinii mirga namoomaa biras deemneerra. Eenyu isaaniiyyuu deebii nuu kennuu hin dandeenye. Gaafannee isinitti himnaa nuun jedhu. Furmaata nuuf kennaa. Qaama furmaata nuuf kennu dhabneerra. Calluma jedhamee hiikamaniiru deemaa nuun jedhu. Hidhamaan tokko yommuu gallakkifamu mana isaa dhaqa. Garuu mana isaaniitti hin galle. Ijoollee keenyatti maal jennee maal himna? Kun mirga. Hidhamaan tokko maatiidhaanii daawwatamuu qaba. Garuu homtuu hin jiru. Waan goonu wallaallee jedhu maatiin hidhamtoota kana. Hidhamuu dhalattoota Tigraay warreen magaala Finfinnee jiraatanii fi gaazexeessota ilaalchise Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimmicha hordofaa jiraachuu isaatii fi guyyaa 3 dura ibsa baaseen ala wanti haaraan akka hin jirre ibseera. Dhimma kanarratti poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin godhame yeroodhaaf hin milkoofne. Haa ta'u malee itti aantuun kantiibaa magaala Finfinnee Adaanech Abeebee hoggantoota bulchiinsa magaalichaa sadarkaa adda addaa irra jiran wajjiniin haala qabatamaa yeroo irratti marii taasisan irratti dhimma kana kallattiidhaan kaasuu baatanis Finfinnee keessa taa'anii qaama isaan shororkeessaa jedhanii waamanii adda bilisa baasaa saba Tigraay namoonni deggeran jiraachuu isaanii ibsanii qaamolee kana itti gaafatamtoota gochuun akka barbaachisaa ta'e ibsaniiru. እስካሁን ድረስ ያለውን ትዕግስት ህዝብን ከዚህ ለመለየት አማማቲ ኦብሳ ጎዳሜ ሰባፊ ገሬ ሽሮርኬሳ ጁንታ አዳም ባሱ ፊ ያሊ ታሲፈሜ ነምኒ ጫላን ኒሁበተ ጀኔ ያድና ወራ ሂኑበኔፍ የሮዳፊ ሐለ ሚጀታ ወሬን ኤገተኒፍ ገሩ itti gaafatamummaa mirkaneessuun barbaachisaadha jedhanii adda Adaanech. Muudama itti aanaa kantiibaatiin qindeessaa kilaasteraa kutaa hawaasummaa kan ta'an Jaantiraar Abbaay hawaasni akka walitti bu'u kakaasuudhaa fi wanti godhamu jiraachuu isaa kan ibsan ragaaleen mirkanaawaan hedduun jiraachuu isaa ibsanii kana obsaan bira darbuun hin danda'amu jedhaniiru. በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምናልባትም ኢትዮጵያዊና የታዩ ምልክቶች ነበሩ ሀለ ነመገድሲሱን ኢኑማዩ ሀለ ኢትዮጵዩማ ሰልጲሱን ከን መለቶ ሙለቻ ጅሩ ከራ ነገኛቲ ፊ ቲካቲን ከምርከናዌ ጀቹዳ ሰበብራ ከካሱ ይላልቺሴ ረጋሌ ሄዱቱ አርካ ኬኛ ኬሰ ጅራ ሀለ ሄዱ ነመሌ ያሲሰኒዳ ወንቲ ጎዳማኒስ ከነስ ኦብሳን ብረ ደርቡን የሮ ሰነቲ ዋን ደንዳአሜዳ ሀታው መሌ ኩኒሞ ኢትፉፋ ደሙ ዋን ሂንቀምኔፍ tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedhanii obbo Jaantiraar Abbaay. Waa'ee hidhamtoota kanaa ilaalchisee poolisii federaalaa fi qaamolee biraa irraa deebii argannu dhaggeeffattoota keenyaaf akka dhiyeessinu Kennedy Abaatee ibsa. Dirree Deemokiraasii. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo naannolee adda addaa irraa dhufan kanneen VOA'n haasofsiise garaagarummaa jiru irratti wal danda'uu fi wal hubachuudhaan rakkoolee uumamaan furuun ni danda'ama jechuun yaada isaanii kennan. Rakkoolee mooraa yuunivarsiitichaa keessatti ammaan dura mudatan marii fi wal hubachuudhaan furaa turuu isaaniillee dubbatu barattoonni kun. Yeroo gara maatii fi hawaasaalee keessaa dhufanitti deebi'an illee muuxannoo mooraa yuunivarsiitii kanaarraa aadaa waliin mari'achuu fudhatanii akka dhaqanii fi qooda gaarii gumaachuun marii kanarratti dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu barattoota kanneen walitti fiduu mariisisuun Amboorraa nu gabaase kunoo. Ayyalee jedhama kan dhufe hawaasaatti dhufe. Olaana Baqqalaatiin jedhama kanneen dhufe Harargee Baharraa hin dhufe. Tole Sisaa naan jedhanii kana dhufe godina Shawaa Kaabaa Salaaleerraati. Bilisummaa Geetinaat naan jedhanii barataa seeraa waggaa alfaffaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo. Anaan illee barataa Latii Baatirii naan jedhanii kanan dhufe godina Shawaa Lixaa Amboorraati. Maqaan koo Guutuu Dassaalanii jedhama. Jurnaalizimii waggaa 3ffaan baradha. Kan itti dadhee magaalaa Ambooti. Hunda keessan iyyuu hedduun isin galateeffadha. Mee mooraa keessa akkamiin jiraataa jirtu amma ayyala? Hawaasni nu biraa dhufne fakkeenyaaf aadaa tokko qofa beekuu dandeenya. Hawaasa keenya keessa jiru oduun dhufiniin dura. Yuunivarsiitii erga seenneen booda diimonni adda addaa jiru. Piisfooremiin jira.
kilaasiin itti barannu jira. Kilaasiin itti barannu ijoollee yookaan barattoota iddoo adda addaati aadaa adda addaa beekan afaan adda addaa beekan carraa guddaadha kun carraa yuunivarsiitii keessatti turru kun wal barree jirra aadaa tokko tokko walirraa babbaraa jirra mana amantaatis wal barraa carraa bal'aa qabna carraa wal baruu qabna. Waliin jireenyi gibbii keessadha akkuma beekamutti gibbiin Itoophiyaadhaan ibsamti jechuun Itoophiyaa xiqqoo jaamteetti beekamti. Akkuma beekamutti gibbii kana keessa sabaaf sablammoota baay'ee jira. Sabaaf sablammoota afaanota garaagaraa kan qaban eenyummaa garaagaraa kan qaban aadaa garaagaraa kan qaban amantaalee garaagaraa namoota qabutu as keessa jira. Afaanota garaagaraa barattoota garaagaraatti wajjin walitti barattoota naannoo garaagaraatti saboota garaagaraa wajjin hiriyoota godhachuudhaan waliin ta'uudhaan waliin jiraachaa jirra. Aadaa isaanii kabajaa kan walii kabajaa walii wal barsiisaa aadaa afaanii aadaa uffannaa ta'uu danda'a aadaa nyaataa ta'uu danda'a afaanota garaagaraa waliin ta'uudhaan wal barsiisaa waliin barachuudhaan as keessa waliin jiraachuu jirra. Eenyummaa isaanii kabajaa kan kaanittis kabajaa hanga ammaatti akka namoota iddoo tokko dhalate waliin guddatee caala wal barree waliin ta'a waliin jiraachuu. Akka barataa tokkootti gibbiin anaaf waa lamadha. Keessumattuyyuu namoota effektiivili hojjetaniif gibbiin bakka hojii gaarummaa itti dagaagfatee guddina isaa fuulduraatiif bu'uura kaawwatudha jechuudha. Faallaa kanaatiin immoo namni yoo haala gibbii ittiin barree fi akkasumas dhimma mooraa kanaa hin qabaatin iddoo jireenya isaa fuulduraatti xureessuuf isteeppii jalqabaa itti kaawwatee bahudha jechuudha. Egaa dhufnees wanti badaan nu qunname hin jiru dhiphina hin qabnu haala gaariitiin barachuutti jirra. Jireenya gibbii keenyaatti waliin waa baay'ee keessaa baranna. Saba afaan baay'ee tolitti dhufa. Iddoo gibbii keenyaan waan baay'ee baradhe. Yeroon dura kilaasii gadanaa jiru waan akkasiin beeku. Asitti dhumnaan afaan Amaariffaas afaan baradhe. Tigiriffaa ijoollee Tigiree afaan walitti dhufe. Ijoollee Dabubii afaan isaanii akkasatti jiraatanii akkasatti isaanii kaaffeetti mana nyaatatti kilaasitti walitti dhumne yaada gaarii waliin dabarsina. Sadarkaa elementirii irraa kaasee hanga sadarkaa lammaffaa fixee kaasee waggoota muraasaa yuunivarsiitii kana gala gidduutti waan hedduun baradhee yaada. Inni jalqabaa yoon kaasee nuti aadaa qabnaa namni hundumtuu akkasuma aadaa isaa fidee dhufa eenyummaa isaa fidee dhufa afaan isaa fidee dhufa amantaa fidee dhufa barataan kun kallattii adda addaarra waan dhufuuf Itoophiyaa xiqqoo jennee yuunivarsiitii kana keessatti kan maqaa waamnu kun as keessatti arguu dandeenya jechuudha. Sabaaf sablammii jechuudha. Aadaa dubbachuu qaba. Aadaa waaqessuu qaba. Aadaa nyaataa qaba. Aadaa kana immoo walirraa barachuudha. Egaa garaagarummaa keenya akkaataan nuti itti wal dandeessisnee waliin jiraachaa jirru riilee erga waggoota 2-3 asii raadikaal jijjiirameera ispeeshaalii mooraa keenya keessatti. Egaa yeroo aadaa isaanii karaa walaloo, karaa muuziqaa, karaa diraamaa barattoota kabiraatiif yeroo waliif sheergoonu garaagarummaa keenya wal dandeessisuudhaaf inni tokko isa tokko akka kabajuu danda'uudhaaf carraa guddaa nu baneetu jira jechuudha. Kaabaan makibbatti bahaan madhiyatti eenyummaa jiru akkuma jirutti fudhannee barattoota kabiraatiif dhiyeessuudhaaf garaagarummaa keenya kabajnee waliif fudhannee waliif jiraachuudhaaf hojii bal'aati kan nuti hojjechaa jirru. Mee rakkoo maaltu isin mudate yeroo yuunivarsiitii keessa turtan? Rakkoo sana hoo akka barataa tokkootti akkamiin furtan? Ayyalarraan jalqaba. Walitti bu'iinsi uumama. Walitti bu'iinsi yommuu uumamu haasaadhaan. Hinaasofna wal barra nama sana wajjin nam tokko fakkeenyaaf hin beeku waan ta'eef namni kun yaada hamaa narraa qaba yookaan yaada gaarii narraa hin qabu inni kun jedhee yaaduu danda'a. Maaliif waan hin beekneef wal shakkiin uumamuu waan danda'uuf nama san faana fakkeenyaaf baruudhaan wal baruudhaan haasa'uudhaan aadaa isaa maalummaa isaa eenyummaa isaa maal akka jaallatu maal akka jibbu yoo bar nama kana wajjin walitti bu'uu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf peace forum jira, sustainable dialogue jira. Akkuma jedhame sustainable dialogue kun kan hojjetu sabaaf sablammii irraa kan dhufan ijoolleen sabaaf sablammii irraa amantaalee adda addaati islaama irraa kiristaana irraa ortodoksii irraa waaqeffataa irraa amantaalee adda addaa irraa kan dhufan kan walitti dhufanii afaan adda addaa kan haasa'an aadaa adda addaa qabatanii dhufan walitti dhufanii waggaa tokko guutuu isaan kanas haasaa wajjiniin turra namni kun walii yaaduu jalqaba jechaadha. Walitti bu'iinsi dhiphataa deema jechaadha. Waan wal bareef walitti hin bu'u namni kun jechaadha. Karaa saniinis hir'isuu dandeenyee jirra. Fakkeenyaaf obbolaan kiyya tokkoof tokko yoo walitti bu'an calluma dhee yoo dhiise maaltu naga dhee yoo dhiise walitti bu'iinsi xixiqqaan sun guddachuu danda'a. Namoota walitti fidannee araarsuun nama walitti beeksisuun namni akka walii yaadu gochuun bakka hojii xixiqqaadha nuufe. Hangama kiyyaan waggaa 5 ture keessatti namoota hedduu walitti fidee araarsee jira. Gamasumatti rakkoon oduun guddatin gabaabsinee fixuudhaan furuu dandeenyee jirra. Waggaa 2 dura yuunivarsiitii keenya keessatti abaluun kaabarraa dhufee abaluun kibbarraa dhufee yaada jedhu qabachuudhaani
barattoota gidduutti xiqqoo ishee dhabdee xiqqoonuma wayii ture. Meebii ka'umsi isaallee iddoo biraas ta'uu danda'a. Egaa ijoolleen baay'ee yeroo sana gibbii gadhiisanii ba'aniiru. Warri jiran immoo gibbiitiin ala turan. Qaamoliin seera kabachiisneedhaan doormii dhufanii eeyyama keenyaatiin ala doormii cabsanii lookara keenya cabsanii ijoollee doormii keessa turre ijoollee 2 turre. Reebicha hamaa nurratti geggeessan. Badiin nurratti qaqqabee guyyaa sanii still hamma ja'atti na keessaan baane ture. Mooraan keenyis immoo bulchiinsa cimaa fi jabaa ta'e waan qabuudhaa fi barattoota keenyaaf barattoota warra kabiraa wal bira qabuudhaan akka araarri ta'uu godhame. Rakkoon boriftaanis jiraachuu danda'a. Isin barattoota yuunivarsiitiiti, bakka buutota biyyaati, bakka buutota addunyaa taatu. Rakkoon yoo mudate mooraa yuunivarsiitii keessatti akkamiin furtu? Mala rakkoo asittiin furuu bartan kan ammoo akkamiin fudhattanii gara hawaasa keessaniitti? Akkamiin fudhattanii gara bakka dhaloota keessaniitti? Hawaasa tajaajiluudhaaf baataniitti fudhattanii deemtu? Akka kootti waan ayyaadu tokko aadaan sabummaan afaaniin qomoon lagaan wal qooduun akka dhaabbatu goona hamma danda'ametti furmaata jedhee kana fudhadhu namni kamiyyuu hiriyyaa walitti aanu wal harkisoo otoo hin taane wal gorsudha hamma danda'ame buqqisee wal darbachuu otoo hin taane jabeessee dasaa wal jabeessudha jechuudha yoo kana ta'ee biyyi tokko socho'a nuti motora biyyaa jechuudha. Furmaata ta'a jedheen kana namannu ispeeshaal yuunivarsiitii keessatti barattoonni eenyummaa isaanii afaan isaanii amantaa isaanii akkuma jirutti fudhatanii barattootaaf karaan isaanitti waliif qoqqoodachuu danda'an otoo mooraan yuunivarsiitii otoo bal'isuu danda'e miidiyaaleen VOA dabalatee waan siyaasaa afarsuu dhiisanii ijaarsa eenyummaa ijaarsa sammuu ijaarsa tokkummaa irratti otoo hojjechuu danda'anii kun furmaata isaa kabaraatti hidhetana nama. Akka biyyaattis ta'e akka gibbii yuunivarsiitii keenyaattis garaagarummaa yaadaatu baay'ata. Kolubachuu dhabuurraan garaagarummaa yaadaa kana akka gaariitti fudhachuu dhiisuudhaan rakkinni uumamaa ture. Kanaaf garaagarummaa yaadaa haa jiru kana gaarii ta'uu isaadha hubatanii guddinaaf jaalalaaf wantoota garaagaraatiif bu'aa biyyattiifis akka beezikii ta'etti fudhatanii itti deemuudha gaariidha jeetti yaada. Dhaloota ammaa kana wanta tokko nu godhu irratti baay'ee cimnee itti hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf namoonni dhimmoota adda nu godhan adda nu baasan jibbiinsa nu keessatti uuman irratti hojjetanii tokko godhuu yoo danda'an namoonni sun hundinuu wanna tokko nu godhu irratti jaalala irratti yoo hojjetan tokkummaa fiduu hin danda'an jedhee yaada. Wanna tokko nu godhu irratti wanna nu fayyadu irratti hundi keenya yoo hojjanne tokko taanee dargaggeessi kan barataan abbootiin amantaa warroonni siyaasaa itti hojjetan bulchitoonni biyyaa guddaan xiqqaan dhimma tokko nu godhu irratti yoo hojjanne tokkummaan hin dhufadhee yaada jaalallis dhufuu hin dhufa jedhee yaada. Barattoota yuunivarsiitii Amboo Ayyala Olaanaa Siisaay Guutuu Latii Bilisummaa hunda keessaniyyuu maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin isin galateeffadheera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiif walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.